السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أكم جرتو هردفتوتا channel يوتيوب عبد الأب فيديو أجايبات كيسيني كبد إلفنجرا فيديو كان إرتي برنوتا كان دوران كرا داداتين برسيسنجرا هرجرو أكاتا اسم ملتو هند يرو تنبنالي هجتن سورة يو بربادن سورة تنبنالي سنة يو والفكاتو أكسوما ملتو لي أدى يو بربادن إسا أكا أرغتشو دن ديسن haala salphaa ta'ee waa hunda walitti funaanuudhaan suuraa viidiyoo yuutuubii irra keessan akkamitti akkasiin bareechitanii hojjechuu dandeessan karaa isaa qofan isinitti agarsiisa. Haala salphaa ta'een Play Store keessan irraa buufattu PixArt jettanii buufattu. Duraan Pixel Lab irratti isin agarsiisan ture. Garuu namoonni baay'een backgroundii dhuma sana qofa fayyadamtu. Garuu PixArtiin kun haga ta'ee bareechee isiniif salphata. PixArt tarii bilbila keessan irraa qabaachuun ni mala akkaataa itti fayyadama isaa wallaaluu qofa yoo ta'e malee mallattooleen hundinuu wanni isin fayyadamuu dandeessan hundi achirra jira akkasuma backgroundii achirraa balleessitu ida'uu kanatu qanna erga bannee kaane sanaan booda kan itti aanu backgroundii filachuudha. Backgroundii waan duuba suuraa keenyaa taa'u sana filachuu color background jedhee jala kana jira. Color backgroundii kana jala kararii adda addaatu jira. Kalara tokko filannee seenna. haala salphaa ta'een dhuma irratti argattu ana adiidhuma kana filadhee haseenu adiidhuma jalqabarra jiru kana filadhee haseenu yeroon seenu garuu ballisee waan naa fiduu jennaan waan guddaa ta'eef suuraan thumbnailii hojjechuudhaaf immoo xiqqeessuu qabna saayizii 16:9 crop kana tuqanna tools ka jedhu kana tuqanna tools yeroo tuqanne toolsiin kun waan adda addaa nuu fida crop ka jedhu jalqabarra jira baay'ee salphaadha appii kana fayyadamuudhaaf thumbnailii hojjechuudhaaf crop kana tuqanna sanaan booda nuyi miti kan xiqqeessu jala kana saayiza adda addaa jira 16:9 ka jettu kadhumarra jirtu kana fayyadamna jechuudha 16:9 yeroo nuti tuqine saayiza YouTube nu goda writing gubbaarra jira writing sana itti godhanna yeroo godhanne saayiza YouTube suuraa YouTube video YouTube irra keenyu saayizi sana nu godhee jira saayizi isaa qajeelfannee jirra jechuudha mallattoolee adda addaatu jala kana jiru mallattoolee adda addaa jala kana jiran irraa suuraa irraa haa eegallu suuraa backgroundii asuma irratti balleessina yoo backgroundii balleessuun nurra jiraate text add photo jedhee jira add photo ka jedhu kana tuquudhaan suuraa tokko itti galfannu suuraa finnee thumbnailii ittiin hojjechuu barbaannu sana itti galfachuudhaaf add photo ka jedhu ka jala kana jiru irra tuqannaa jechuudha mallattoolee jala kana jiran irraa add photo naan jedha photo tokko itti galfadhu photo tokko filadhee irra tuqee ka'een ergan galchee ka'ee add ka jedhu tuqa photo 3-4 filachuu ni dandeenya bakka tokkotti garuu tokkuma filadhee add ka jedhu tuquudhaan irra galfadheen jira mallattoolee jala kana jiran irraa katii jira mallattoo maqasii ergan suuraa filadhee ka'e katii kanarra tuquudhaan erga akkanatti suuraan naaf dhifide booda yoon duuba isaa balleessuu barbaade parsan ka jedhu ka jalqabaa kanarran tuqadha nama qofa nama achira jiru qofa hambisii backgroundii balleessii jechuudha sanaan booda writing gubbaa jira writing tuqadha wanni duuba isaa jiru ni badaa jechuudha remove bg fayyadamuun nurra hin jiraatu jechuudha bakka qabsiifadhee yeroon ka'u lafuma duwwaarran tuqa lafa gurraacharra doon barbaades garuu suuraa sanatti waan maramu borderii faa namoonni nagaafatan jiru border ka jedhu jira borderii kana tuquudhaan halluu adda addaa kan suuraa background irraa balleessinetti naanna'u san fayyadamuu ni dandeenya garuu dirqamaa miti yeroo hunda background suuraa sanii balleessuun osoo background hin balleessinis fayyadamuu ni dandeenya garuu wanni guddaan akkaataa nuti itti keenyu suuraa yoo eessan kaa'e naaftaa barreeffama yoon eessa kaa'e ka jedhu yeroo mara kan nuti irratti dalaguu qabnu jechuudha kanaafuu borderiin kalara adda addaa suuraa sanatti marfamu jechuudha sana erga filannee kaane fakkeenyaaf suuraa irra tuqnee yoo jiraanne lafuma gurraacha tokko tuqna duubatti deebinee waan biraa eegaluudhaaf amma suuraa kaayyanne sanaan booda mallattoolee teekistii jedhu jira teekistii irra tuqanna mallattoolee jala kana jiran irraa teekistii ergan tuqadhee booda ancallisee akkaataa thumbnailii itti hojjetan jedhee haa barreessu akkaataa thumbnailii itti hojjetan yookaan suuraa viidiyoo YouTube dura kaayan suuraa miidhagsanii dura kaayan akkaataa itti hojjetan writing godhadha suuraan sun dhufee jira waan backgroundiin adii ta'eef kalarris adii ta'eef kalar ka jedhu kun jala isaa jira kalarii kanarra tuqadheen halluu itti jijjiirradha halluun barbaadetti wanni inni Pixel Labidhaan adda ta'u suuraa barreeffama xiqqeessineellee gadi harkisuudhaan bakka irraa gadi harkisuudhaan barreeffamicha sana bakka kana gadi harkisuudhaan barreeffamicha sana gurguddisuu dandeenya barreeffama erga kaayyannee booda
suuraa keenya bakka qabsiifannee barreeffama erga kaayyannee booda backgroundii barreeffama itti jijjiiruu ni dandeenya. Waan kalara halluu duuba isaa taa'u jechuudha. Halluu duuba barreeffamicha nuuf taa'uu danda'u itti jijjiirrachuu ni dandeenya. Barreeffamicha irra tuqna. Sanaan booda highlight jedhee jira kana jira. Highlight irra tuquudhaan waan duuba barreeffamaa taa'uu danda'u halluu adda addaa itti filachuu dandeenya. Kalara wal jijjiiruu ni dandeenya. Halluuf backgroundii wal jijjiira kamtu kamirraa deema isa jedhu. Halluu jijjiiruuf kalarii numa tuqannee jijjiirra. Highlight backgroundii numa tuqata jijjiirra isallee. Fakkeenyaaf amma barreeffamni kun sarara 3 jira. Yoo feene sarara 2tti deebisuu dandeenya. Barreeffamicha irra tuquudhaan gara fuulduraatti harkifne barreeffamicha sarara 2tti deebifachuu ni dandeenya. Barreeffama irra tuquudhaan jechuudha. Yoo barreeffamichi sarara 3 nuuf hin taane fuuldura irra bakka jiru harkisuudhaan sarara 2tti deebifne xiqqeeffanna yoo barbaanne jechuudha. Garuu bakka qaqabsiisuu irratti bareechitanii hojjechuu qabdu. Gara fuulduraatti yoo harkifne sarara 2 ta'a yookaan 3 ta'a, yoo walitti deebifne sarara 4 5 ta'a jechuudha. Barreeffamichi fuulduratti harkisuudhaan guddisuudhaaf immoo xiyya kana qabneetuma olii gad harkifna. Waa hundaa asii arganna. Bakka biraa deemuu nun barbaachisu. Fakkeenyaaf barreeffama irra yeroo tuqnu barreeffama barreessine irra yeroo tuqnu jechuudha. Optioniin barreeffamaa nuuf barreeffama irra yeroo tuqne optionii barreeffamaa waan barreeffama sana itti jijjiiruu feenutu nuuf dhufa. Yeroo xumurree lafuma gurraacha kana gadi tuqne waan biraa dalaguutti deemnaa jechuudha. Ka ittaanu sticker bakka jedhu kana tuqan. Stickeriin kun baay'ee barbaachisaadha. Kan namni baay'een barbaadee dhabee jechuudha. Stiikerii kanarra yeroo tuqnu mallattoolee adda addaatu nuuf dhufu. Mata duree adda addaatiin product yeroo tuqtan waan productidhaan wal qabate mallattoolee adda addaatiif akkasumas suuraan nu barbaachisan jennu guutuu asirraa arganna osoo eessayyuu hin dhaqin jechuudha. Waa'ee looshinii hojjettuu taanaan maallaqa irratti hojjettuu taanaan waan hunda as keessa argattu. Xiyya duubatti nu deebisa. Paper ka jedhu kana yeroo tuqxanis wanni paperii wal qabate guutuun asirratti isiniif dhufa. Ammallee xiyya tuqnee duubatti yeroo deebinu mallattoolee adda addaa badge waan adda addaa nuun jedhee jira. Mallattoolee hedduutu asirra jiru. Eessayyuu osoo hin naqin duubni jaraa irraa balleeffamaadha. Firiidha. Akka feetanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha mallattoolee kana. Fakkeenyaaf mee gara logo waan adda addaatti isin ageessu. Logo ka jedhu kun amma mata dureen logo jedhu jira. Logo irra yeroon tuqadhe logo adda addaa naa fidee dhufa. Like mallattoo TikTokii, mallattoo Telegramii waan adda addaa of keessaa qaba innillee. Mallattoo YouTubee, TikTokii tokkorra yoon tuqe TikTokiin sun duubni isaa irraa badaadha. Firiidha. Mallattoo TikTokiin barbaade taanaan mallattoo TikTokii fudhee geesseen irra kaayyadha. Sanaan booda lafa gurraacha duwwaan tuqa. Ammallee stiikerii tan deebi'a. Yeroon gara stiikerii deemee sarchiis gochuun hin danda'a waan na barbaachise. Mallattoo YouTubein barbaada taanaan mallattoo YouTubee irra tuqeen mallattoo YouTubeis fudhee dhaqee irra kaayyadha jechuudha isas. Sanaan booda ammas lafa gurraacha duwwaa tuquudhaan stiikerii tuqadheen ammas gara stiikerii deema. Sarchii gochuu ni dandeenya. Mallattoolee tokko tokko yoo dhabne waan nu barbaachisu yoo as keessaa dhabne sarchii gochuu ni dandeenya. Duubatti deebina. Sarchii ni jira. Sarchii gochuu dandeenya waan barbaanne barreessinee jechuudha. Fakkeenyaaf sarchii gochuudhaan mallattoo sarchii irra tuqa. Sanaan booda xiyyan barbaade taanaan arrow jedheen sarchii godha. Kalaraanis sarchii gochuu dandeenya. Arrow yeroo jennu wanni xiyyaan wal qabate guutuun naaf dhufa asirra. Xiyyan diizaayinan keessaa barbaade tokkoon filadha. Fakkeenyaaf karaa filadhu diimaa kana yeroon filadhee fudhee neqaa bakkan barbaade naannessee xiqqeessee bakkan barbaaderra waan hin agarsiisuu barbaaderran geessee ka'a. Tambenalii hojjetaan jiru anama akkaataa isin waa hunda mallattoolee hunda itti argachuu dandeessan isinitti agarsiisaa jira. Lafa gurraacharran tuqa ammallee stiikerii tan deebi'a yoon barbaade jechuudha. Stiikerii biraan barbaada taanaan ammallee stiikerii irra tan deebi'a. Stiikerii irra deemee ammallee sarchii godha yoon barbaade jechuudha waan hin barbaade. Surprise waan surpriseidhaan wal qabatee jiru. Surprise jedhee yeroon barreesse waan surpriseidhaan wal qabatu hunda naaf fidee dhufa. Mucayyoo kanaaf fudhu irra tuqe yeroo irra tuqe downloading naan jedha. Download naaf godha geesseen bakka barbaaderra isheellee kaayaa jechuudha. Kanaafuu stiikerii irra tuttuquudhaan waan feetan waan sanii wal fakkaachuu danda'u waan tambenalii isin wal hojjetaa jirtaniin waan wal fakkaatu guutuu fudhattanii dhaquu dandeessu. Stiikerii irra tuqxu sarchii godhatu waan barbaadan
ammallee search yaa godhu pointing waan jedhu search yaa godhu pointing finger nama quba wayitti qabaa jiru sanallee yeroon search godhu namoota sanaa wal fakkaatan guutuu naaf fidee dhufaa jechuudha kan hin barbaadu irran tuqa isheellee fudhee dhaqa sanas bakka hin qabsiifadhaa jechuudha kan hin balleessa yoo nan barbaachifne kana yoo na barbaachise irran kaa Filiippii gochuu dandeenya jala kana Filiip ka jedhu jira irra tugne gara kaanitti naannessuu yoo feene Filiippiin kun ol garagalchuu gaggaragalchuudhaaf nu fayyada kanaafu Filiippii fayyadamne ka isiin sila quba gara bitaatti qabaa jirtu akkasiin gara mirgaatti deebiftu gochuullee ni dandeenya jechuudha haala kanaan istiikarii irra tuttuqaa barreeffama diizaayina isaa jijjiiraa bakka wal jijjiiraa bakka inni irraa walitti dhufuu danda'u kan nuti fayyadamuu qabnu yoo ta'uu didee ol garagalchinee gaggaragalchinee ilaalla waa takka rakkina hin qabu barreeffamni nuun taane taanaan irraa hirrifna yeroo baay'ee barreeffamaan osoo gabaabsitanii ibsitanii baay'ee bare namni tokko peejii guutuu kana barreessaa oola wanni akkasii baay'ee barbaachisan waan xiqqoodhaan akka namni fahamu gochuudha tambinaliin viidiyoon kun dhimma kanaati akka namni jechuu danda'u jechuudha kanaafu yeroo bakka jalqaba isin keessa yoo ta'uu dide bakka wal jijjiirtanii ilaaltu like tambinalii 3-4 hojjettu viidiyoo tokkoof maaliifi kamtu bareedaadha isa jedhu wal bira qabdanii kamtu namaaf ifatti sirriitti ibsuu danda'a suuraa isan kaa barreeffama isan gaa waan kana eessa yoon kaa'ee bareeda barreeffama akkamii yoon itti barreesse naaf taaya isa jedhu sirreessaa deemuudha jechuudha wanni guddaan fakkeenyaaf waan namni irra taa'uu barbaadan taanaan share jettaniituma search gochuudha stiikarii tuytu gubbaa irratti share jettaniituma search gootu waan taa'umsaa waan irra taa'anii waan wal qabate guutu isinii fidee dhufa jechuudha waan feetan hunda bakka kanarraa argattu stiikarii dhuma irratti barreessuudha isin waan feetan fiddanii tambinaliidhaan suuraa sanaa waan wajjin deemuu danda'u fayyadamuu dandeessu nama barcuma irra taa'aa jiru nama waa dubbisaa jiru nama quba waatti qabee agarsiisaa jiru nama iyyaa jiru waan feetan waan suuraa sanaa waan viidiyoo hojjettanii wal fakkaatu yoo at least suuraa keessan fayyadamuun barbaannefa suuraa firii ta'e asirraa argachuu dandeessu haala salphaa ta'een mallattoo miidiyaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa barbaaddan taanaan stiikarii dhuma tuquudhaan fakkeenyaaf feesbuukii barbaaddan taanaan feesbuuk jettaniituma barreessitu feesbuuk loogoo inni isiniif fide waan feesbuukiidhaan wal qabate hunda isiniif fidee dhufa kanaafuu yeroo isin irra tuutan baakgiraawundiin isaa irraa badaadha firiidha geessee bakka sana bakka barbaaddanirra kaayyattu jechuudha sooshaal miidiyaa adda addaa barbaaddan taanaan sooshaal miidiyaa jettanii sarchii gochuu sabskraayib batanii barbaaddan taanaan sabskraayib yeroo isin barreessitan mallattoo sabskraayibii adda addaa waan isin feetan isiniif fida geessitanii bakka wal fakkaaturra bakka waliif dhufuu danda'urra bakka waliin seenuu danda'urra geessitanii bakka wal geessisuudhaan kaayyattanii fayyadamtu jechuudha haala salphaa ta'een osoo of hin cinqin WhatsApp barbaaddan taanaan WhatsApp jettaniituma barreessuu mallattoo WhatsApp isin barbaachise taanaan jechuudha geessitanii bakka isin barbaachisurra keessu anammas tambinalii hojjedhee isinitti agarsiisaa jiru akkaataa isin waan hunda kana itti argattan sanaan booda mallattoon daawunloodii gubbaarra jiran ni tuytu gaalarii keessan keessa salphaatti isiniif seena haala kanaan haala salphaa taheen daawunlood gochuudhaan gara gaalarii keessanitti galfattu sanaan booda geessitanii viidiyoo sanarra keessanii itti fayyadamtun isiniin jedha kan isin Play Store irraa buufattan yoo isin rakkisa ta'ee aappii isaa Telegiraamii kiyyarran isinii kaa achirraa argachuu dandeessu barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura